Akkam jirtu dhaggeeffattoota walabummaa News Network oduu isin nageessisa oduu waliin anfalmattuu haqaatiin lolli uummata Oromoo godina Kamisee irratti mootummaa garboonfataa Empire Itoophiyaatiin labsamee jiru akkuma itti fufeetti jira. Sirriitti yaada kennadha. Sigirin guddaan nu argate namni nurraa du'e reensi bineensi nyaataa jira. Rakkoo guddaa keessa jirra aduu fi dhaamochi nu fixee kunoo beela guddarra jirra. Mootummaan dhiiraatu taate gargaarsa rabbii tokkicha malee waan takka qabnu dheebuu fi beelaan mukatti dhumne. San uummanni kutaa kanatti kaleessa lolamaa oole uummata akkamitti wal lolaa oole gabareedha moo mootummatu lolaa oole? Uummanni lolaa oole makiinan dhufanii nurratti gurgufanii nulolsiisaa oolanii meeshaa guddaan nulolaa oolanii. Uummanni keenya mi'a keenya fe'atanii fi mana keenya dhaamsanii nurraa deemanii. Hayyee. Guddaa liyyuu akkanumatti nurratti bobbahaa oole. Rakkoo guddatu nurra jira ijoollee wajjin kun akkanatti dhangalaa'aa jirra. Hayyee galatooma. እሺ አሁን ከሴቶቹ ከአማርኛ ተናጋሪዎች መካከል እዚህ የተገኙልን ስላሉ ትላንትና መጋቢት 12 2013 እንደ ኢትዮጵያን አቆጣጠር በወሰን ቁርቁርና ቆራን ጉርጌ እንዲሁም ድንጋይ ውሃና ጀጀባ አካባቢ ላይ የተከሰቱት ችግሮችና ጦርነት የተከፈተባቸውና የተቃጠሉት ሰፈሮች እንዲሁም የተገኙ ችግሮችን ያለውን ነገር ከሴቶቹ ኢንተርቪው በአማርኛ ያደረግ ድምጻችንን ለማሰማት እንፈልጋለን። አሁን ወደ ኢንተርቪው ይገባለው። ስምሽ ማን ልበል? ስሜ ፈታዬ ደማርያም እባላለሁ። እሺ ትላንትና መጋቢት 12 ላይ ትላንትና በተከሰተው ክስተት በጣም የኦሮሞ ሕዝብ አልቋል። እንዲሁም አልቆም ደግሞ ሬሳቸውን እንኳን ያው ለመስጠት እንኳን ለመውሰድ እንኳን አቅቶን ጅብና ውሻ እየተጫወተባቸው ነው ያሉት። ያው ኃይልም በጣም ኃይልም የጫኑብን ልዩ ኃይሎች ናቸው የኦሮሞን ሕዝብ መጨረሻ ያዙት። እኛ አሁን ያለነው ቤትም ድረስ እስከመቃጠል ባንቺ ጉባም ድንጋይ ውሃም ቤትም እስከመቃጠል ድረስ ደርሰዋል። እኛ አሁን ልጆቻችንን ህፃናትም አራስም አሮጊትም አይነበስርም ጠቅላላ ለመውጣት ሁሉ አቅቶን የምንበላትን ይሄው ስደት ላይ ጫካ ውስጥ ነው ተሰደን የመጣ ነው እና ልንናልቅ ነው። የሚደርስልን ጠቅላላ የሚዋጋን የመንግስት አካል ነው፣ ልዩ ኃይል ነው። እሺ አሁን ይሄ ጦርነት ላይ የገጠመው ችግር ገበሬው ከገበሬ ጋር ሳይሆን በመንግስት ጦር ጋር የተደገፈ ልዩ ኃይል የሚባል አካል ነው እየተዋጋለው እየተባለ ነው። እሺ አሁን ቤቱም ተቃጥሏል፣ ብዙ ሰፈር ነው የተቃጠለው እየተባለ ስለሆነ እዛ ቤት ውስጥ የሰው ህይወት ያለፋለ ከቤት ውስጥ ሸማግሌ አዛውንት አብሮ የተቃጠለው አሉ ይያሉ ስለሆነ እናንተ ጋር ምን ታቁት ነገር አለ? አዎ አይነበስርም ባልጭ ጉባ ላይ ድንጋይ ቆርቆሮ እንትን ድንጋይ ውሃ ላይ አይነ ስውር ያልወጡ አሉ። አራስም ድረስ ያልወጣለ ህፃናትን ተኝቶ ወደ ገበያ ሄዱት ያላወጡ አሉ። ጭራሽ የወጣው የኦሮሞ ልጆች ሁሉ አንድ የተመለሱ የሉም። የት እንደገቡ ማይታወቅም። ሬሳቸው እንዳለ ጠቅላላ በየሜዳ የሚደቁ በየምን የሚደቁ አናቅም። ጭራሽ ውሻ እያስበሉ አይናቸው እያየ ባካችሁ ያሉ ውሻና ጅብ እየተጫወተባቸው ነው ያሉት። ለምንለው ነው ያጣነው። ሴቶችም አሁን ምንደርስበት ምንበላ ምንጠጣ እንኳን የለንም። ይሄው ስደት ላይ ቁጭ ብለናል። ልጆቻችን በራብ አለቁ፣ እኛም በራብ አለቅን። ወንዶቹ እንግዲህ እየታገሩ ነው ያለቀ አልቋል። እንግዲህ ተረፈ ትንሽ ናቸው፣ አንድ ሰው የለም አልቋል። እሺ የእናንተ ሰው እገዛ የሚያደርግለት ማለት የአካባቢው ገበሬ ጉዳት የደረሰበት ገበሬ ድጋፍ የሚያደርግለት ነገር የለም ወይስ በእነሱ በኩል ደግሞ ሌላ እንዴት ነው ይሄ ነገር? የኛ ገበሬ ምንም አይነት ነገር የለውም። ከነሱ ግን ውሃ ምሽግ ውሃም መሳሪያም ጥይትም ምናምን እየተሰጣቸው ነው ያሉት። በመኪና እየተጫለላቸው ነው። የኛ ገበሬ ግን ያለችውን ጥይቶች ጨርሶ እጅ መስጠት ላይ ነው ያለው። ምንም ነገር የለም፣ ምንም ነገር የላቸውም። እሺ አሁን ደግሞ አንቺ መሳሪያ ይዘሻል እንደዚህ ሳይው ይሄ ነገር ከምን ጋር ተያያዘ ነው? እስኪ የኛ ወንዶች ያው እያለቁ ነው። እነሱ አልቆ ያው ፍጭ ካሉ በኋላ እኛም እንግዲህ ልጆቻችን በየሜዳ ላይ ያለቁ እኛም እንግዲህ ጦርነት እንከፍታለን ብለናል ሴቶቹ። እሺ ኢንተርቪዋችንን ስላደረግሽልኝ በጣም ነው ማመሰግነው። ደህና ሁኑ። መልካም ቀን። ሜአማ በርሲሶታ ራኮን ኩኒ ገንዶታ ከሌሳ irratti argame mudate keessa dhibee haala nageenya yaaddoo haala nageenyatti qabamanii
gandoota baadiyyaa keessatti manneen ummatoota baadiyyaa keessatti qabamanii jiran keessa hamma ta'e tokko intervii isaanirraa gochuu waan barbaanneef mee ati maqaan kee eenyu? Maqaa kee guutuu hojii gahee hojii keetii waliin nu himuu dandeessaa? Sagalee. Tole barsiiftuu. Mee rakkoon kaleessa gahee rakkoo akkamiiti? Maal fakkaataa? Yaaddoo akkamiiti isiniif qaba ture? Rakkoo hedduudha. Rakkoo suukaneessadha. Balaan abiddaatu illee hin jira. Akkasumas barsiisonni uummanni baqachuun gaaratti olii baqatanii jiraatu hedduudha. Rakkoon nurra ga'e barsiisonni illee akkasumas uummannis maatii isaanii qabatanii ijoollee hawaasni xixiqqoo illee baqsuutti jiran jechuudha. Baqachuu jiran. Yaaddoo nageenyaatiin kan wal qabatee lubbuu keessan baafachuudhaaf jechuudha ganda baadiyyaa kana keessa jooruun keessan. Lubbuu keenya baafachuudhaaf fiiguutti jirra. Baay'ee ulfaataadha yaaddoo keessa jirra. Ayyee waan intervii keenya nu gooteef guddaa galatoomii siin jechuu barbaada. Fayyaa ta'i. Mee amma yaaddoo kaleessa gandoota Wasanqurqur, Qoraangogee fi ganda jajjabaa Dingaawwahaadhaan wal qabatee rakkoo nageenyaatiin kan ka'e ummatoota buqqaan keessa aayyoo takka harmee takka amma isiniif dubbisuu barbaada. Mee eenyu maqaan kee? Haloo Abdallaa Umar. Tole mee kaleessa rakkoo akkamiitu isinirra gahee humna akkamiituun ummata keessa waraanaa oole? Humni akka nurra gahe eega bulle odoo lafarraan kayin odoo ilmaan keenyatti qursiin baafatin odoo maatii waan kennatin wanta kan kennatin rifanoo irra bulleerra arrabuu baqanne gama kana darbaa fi bira namni nun hafne namni du'ee dhumee geessisee reentu gubatutti jira. Nuyi kunoo amma ijoollee qabanne muka keessatti badutti jirra. Rifanoo irraa kaanerra odoo hin fudhatin raakuu waan takka odoo hin hammaarratin. Kunoo amma inni yatiima qabu yatiimni bootu jira kan abbootiin gubatte. Dhumatti jirra yatiima bakka keenya dhabne maatiin beela nurratti dhume. Kunoo qollaa biyya adaalitti gadi finne qollaa keessa gaddatti jirra. Kan irra jiru kan. Tole egaa mee amma yaaddoo kaleessa maqaa yaaddoo nageenyaa gaheen balaa isin qunname keessa mee namoonni mana keessatti gubatan kan miilan bahanii deemuu hin dandeenye ijaan arganii bahuu hin dandeenye kan miidhaman kan isin beektan ni jiru? Jaarsi tokko Wasanqurqurraa gubate mana keessatti gubate nu ijoollee fuunee ijoolleedhaan saaratti timne. Nusara ke jirra iblaan keenya jiraatu umanii geessisu hin beennu inni dandahee fiigu waan takkan qabnu nibrata daakuu takkan hammaarranne jarikaa takka fudhannee manaan biraanu biyya adaal keessatti badutti mootummaan qawwee guddaadhaan federaala nuti buusee nu fichisiisutti jira. Rakkoon guddaan mootummaatu nurratti buusee mootummaa isaan keenya nurraa qabanii nu dhaamsanii fa'aanarraa nu dhaamsanii hammaraan hin jiru namni nurraa du'ee. Wanni takka namni nu jiru. Reeffa nu godhamee. Kanaaf nu fedhe mootummaan nu fidhee. Harri guyyaan Maggaabit 13 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ummata hawaasa keenya kan gandoota baay'eerraa buqqaafamanii naannoo kanatti baadiyyaa keessatti bittimanii daa'imaa fi dubara wajjin ganda kana keessatti argamu. Isaan keessaa namoota tokko dubbifnee sagalee ummata keenyaa maal akka ta'e miidhaan maal akka irra ga'e gara ummata bal'aa Oromoo addunyaa kana guuturra jiru bira akka gahu sagalee keenya dabarsuu barbaanna. Rakkoon kaleessa gandoota Wasanqurqur, Gaarra Jajjabaa, Qoraangogee akkasumas ammoo Dingaawwahaa ganda baay'eetu gubatee gandoota 5-6 oltu gubatanii uummanni kun baay'inaan kan asirraa dhufanii kana keessatti argamantu jira. Isaan keessaa namoota tokko dubbifnee sagalee uummata keenya gara uummata bal'aa addunyaadhaa biraan akka nuuf gaangoona. Kuni godina addaa Walloodha. Silaa akkuma beekamu rakkoo kaleessa uumamaa oole kana qilleensa addunyaa kana gubbatti namni keenya kan addunyaa kan hundarra jiru karaa neetii garaagaraatiin qilleensa irratti arguun oolu ummatichi baay'inaan kana keessatti argama waan ta'eef amma isaan keessaa tokko dubbifnee
sagalee isaanii isin dhageessifna jechuudha. Mee ati kaleessa rakkoo kaleessa uumame keessatti hin argamta ganda kamirraa dhufte? Ganda aanaa wasaan qorqorreerraan dhufe. Mee rakkoo maaltu isin mudatee lolli kaleessaa kun maaliin wal qabateeti? Qotee bulatti isin lole moo qaama biraati moo qaama mootummaati wal qabateeti moo akkamitti wanni kun ta'uu danda'e? Qotee bulaati habin janii wanni hidhachiisee gurmeesseti nutti hidhatee nurratti gurmaa'ee naannoo keenya naannoo walloo kana nurratti gurmaahanii hin balleessina janii lafaa kanii waan nuyi quban qabne nu haa quban qabnu qotee bulaadha nurratti bobba'anii halkanii nurrata keenya qeensanii namni keenya gubate mana keessa gubate waan nyaannus dhabne amma waan nyaannu takka hin qabnu waan uffannu hin qabnu akkanumaan kun diida keessatti bittimnee jirra. Tole meeshaan isin lolaniin meeshaa akka isin harkaa qabdanii filaashii akka keessaniiti moo meeshaa guguddaadhaan deeggaramaniiti isin lolan? Qaamni isin lole kun ammoo uffata qotee bulaa kan uffateedha moo uffata mootummaa kan uffateedha? Uffata mootummaa uffateeti liyyu hayli kan jaamu meeshaa fi xiyyiitiin jala deemaa matarayyaasi fi miha guguddaa jala fe'atee deemaa xiyyiitiin isaanuma jala deemaa qotee bulaa isaaniitis manaa baasaniiti kottaa lolaa jedhanii manaa yaasanii jechaadha nutti bobbaasanii makiinan nurratti kalee fe'amee ole hamma dabra biraan hamma hin hafne hamma dabra biraan hamma darbasiinadhaan hafne waan naannoo isaanii sana hamma gojjaamin hafne nurratti duulee nu barbadeessaa ole kaleessa. Tole miidhaan kaleessa qaqqabe keessaa kan gandoonni gubatee jaamee qabatamaanis ijaan agarre jira. Miidhaa san keessatti namoonni fi qabeenyi miidhame kan akkamiiti? Qabeenyi miidhame kalee namni keessa kan lafaan kaane jira kee gubatee jira mana keessa gubatee jira namni gubate baay'eetu jira kan ammoo fakkeenyas mukatti hafee kunoo waraabessi ammuma kanaa lafaan kaane irratti gajjafaniiti kunoo ammuma kana irratti gajjafanii reenfa bineensi nyaata irratti gajjafanii namni kun du'ee waan nama du'ee lafa du'ee namni du'ee nama ka'ee lalu irratti gajjafanii waan isaan goone hin qabnu asuma Oromoo balleessina janiiti nurratti jeequmsa kakaasanii kana nu godhaa jira. Ayyee tole ulfaadhu galatoomii waan intervii kan kennu gooteef guddaa galatoomii siin jenna. Tole amma gara sagalee uummata bal'aa kanaa kan qeerroorraa fudhachuu barbaanna. Amma mee eenyu maqaan kee? Maqaan koo Ahmad Shawaliin jedhama. Eessarraa ganda kam qe'ee kamirraa isin? Ganda Wasaan Qorqorroo Gooxii Jajjabaa kan jedhamu. Mee rakkoon kaleessaa kun haalli maal fakkaata? Lolli isin irratti banamee oole kun lola ummataatiin kan fakkaatu moo mootummaa fi ummata faana moo qaamni isin lole kun qaama akkamii? Meeshaa akkamii lolamtan? Torbeen dura gurmee jamare torbeen dura kan irratti gurmeessu jalqaban isaanii uummanni Amaaraa kun gaafa lolli har'a eegalu boromti isaaniidha ofirraa deebisnee naga barbaada lakki nagaan barbaadanii osoo jennu didanii lola isaan gamta fedhinnaa qabaniif waganii keenya kan dhumee akkamitti deemaa jedhanii oduma waan isaanii namni tokko hin du'ini nama mana hakimaa dhaqee haxaayitti warra madaa'ee nama 9 mana hakimaa keessatti fixan poolisoota wajjin amma nu heeratti lola baran halkan gallabaratti. Tole warra madaahee lola karaa sanbatee yookiin xaayee irratti keessaniin wal qabatee madoo dhufte kan gara kanatti dhufe san reenfaa haala suukanneessaa ta'een ajjeesuudhaan lafatti haranii saree nyaachisanii reenfa uummata keenyaa kaafanna jennee yeroo nuyi gara sanitti imallu lolli nurratti banamee jira jechuu keessan miti. Tole gaa. Amma kaleessa lubbuun namaadhaa kan mana keessatti miidhame gara qe'ee keessanitti ganda gubate san keessatti lubbuun namaa kan ibiddaan mana keessatti gaaga'amee galaafatame haala suukanneessaniin jira jettanii kan beektan qabdu. Ni beekna. Lubbuun namaa kan miidhame mana keessatti gubatee hin jira? Jira. Sheemuusa kan jedhamu achuun jira hanga ammaatti. Alee woomma kan jedhamu achuun jira namummallee. Wata abdallee asanillee mana keessatti kan gubate. Warra madaahee madoo kana manatti keenyee achumatti bira yaane yaadamne federaalaa akka makalaaqatti liyyuu haliidha sana taasisaniiti gosa. Tole mee amma ummatoota buqqa'ee ganda isaanii gadi dhiisanii ganda baadiyyaa biroo keessa socho'aa jiran keessa
harka dubartirraa dubbifnee isiniif sagalee uummata bal'aa Oromoo addunyaarra jiru biraan ga'uu barbaanna. Ati mee eenyu maqaan kee? Sagalee. Tole Faatimaa Shiyasan gandi kan kee eessa? Mee ganda keetii fi rakkoo isinirra geenaa himi. Rakkoo mana yaani maatii xinna guddaadhaan ruhuu mala wallaallee onni gubatee onni keessa jiran hin jiru malli hin jiru wahuu mala wallaalletuma onaa yaaletuma namni du'ee sinuma gubataa manni sinuma gubataa laafaan jaarsaa jaartiin kee gubate mala wallaallee dukkanti nu fudhatte mala wallaala keessa jira dukkana keessa jira. Tole mee amma waan silatti dubbattirraa kan hafe yaada dabalataa waan dubbattuu qabdu yoo jiraate siif carraa sii kenna. Yaada dabalataa waan ani qabu kunoo akkanatti meeshaa guguddaa fe'atanii dhufanii oduu meeshaa xixiqqoon nu lolan yammati meeshaa guguddaa liyyuu haayilii jedhanii bara 2008 irraa jammaranii sana qalsiifatanii meeshaa guguddaan kaleessa nutti bobbahanii Oromoo jidduu kana buqqifna jedhanii waan goones hin qabnu. Naannoo isaaniitti kan jirru naannoo isaanii jirra jama Oromoo naannoo aanaa keenyallee nu keessa hidhanii aanaa keenyallee akka inni waan takkan dubbanne akka waan dubbatu fakkeessanii hidhanii meeshaa guddaan kanneen dhahaa oola. Tole uummanni keessanoo gama keessaniin gargaarsi rasaasaa kan meeshaadhaa ummata hawaasa Oromoo buqqa'e kanaaf wanni laatame gargaarsi kenname jira. Wanni takkan jiru nu rabbi achi waan takkan qabnu. Nutti bobbaanii kunoo maatiin keenya nu jala dhaabbata. Qoonqoo kunoo ijoolleen hin boochii bishaan hin boochii kan jirru muka keessa badoo keessa jirra. Qoonqoon nu fittee kunoo ijoolleen keenya bu'aa jira bakka isheen nu dhabne. Kunoo inni du'ees hin fuudhamne waraabessi nyaataa jira waan takka waan nu godhame hin qabnu. Tole waan intervii koo naaf guuchiftaniif guddaa galatoomaan isiniin jaa namni biraa kan yaada qabu yoo jiraate gara sittan darbaa galatoom. Dhiifamaa waliin maqaa kee guutuu naa hime. Maqaan kiyya Muhammad Ambuursa jedhama. Ayyee Muhammad Ambuursaa waan intervii keenya nu gootaniif guddaa galatooma. Mee amma isin harki dubaraadhaa kan maatii wajjin asitti gaaga'amarra jirtan kun maqaa keessan naa hima. Eenyu jedhamtati maqaan kee? Dubbadhu gaa? Mee hayyaa tole yoo maqaa kee ibsuu barbaadu maatellee waan rakkoo isinirra ga'e yaada namni qabdan maatii keessanirra waan. Ilmaan namaa kun akkana kun dhungata jirra wanni takka manni namaan hafne temine immoo amma zuuxin itti timuuf yaa'u jirra inshaallah rabbi jinasri keenya. Wani dineen irraa kan. Dachiin qullaan hin jiraahi.
Kanaan wal qabatee guyyaa har'aa bitootessa 23 ji'a 3 2021 yaa'ii paarlaamaa Itoophiyaa gaggeeffame irratti gaaffii miseensota paarlaamaa irraa dhimma uummata Oromoo godina Kamisee fi uummata Amaaraa wal qabatee ka'eef ministeerri muummee Impaayera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed deebisanii jiru. Deebii isaanii kana keessattis lolli uummata Oromoo godina Kamisee fi uummata Amaaraa gidduutti jalqabe kun lola buchulloonni TPLF kaasan malee lola Amaaraa fi Oromoo miti jedhanii waakkatanii jiru. Itti dabaluunis akkas jedhan lola Tigraay keessatti adeemsifamaa ture irratti ABO shanii nama 300 ol qabatamaan argin. ABO'n shanee diina Itoophiyaati. Uummanni bakka sana jiru uummata kutaa biyya Wallooti. Sirni federaalaa waan dhufeef naannoo Amaaraa, Oromoo fi kan kana fakkaatu jedhanii waamuun jalqabe malee uummanni sun uummata kutaa biyya Wallooti jechuun dubbatanii jiru. የፌዴራል ስርዓት የሚባል ሲመጣ ነው አማራ ክልል ምናምን ልዩ ዞን ተባለ እንጂ የወሎ ክፍለ ሀገር ህዝብ ነው። እኛ እኮ ነን እንትን ዞን እንትን ምናምን ያለው እንጂ dabalataanis akkas jedhanii dubbatan ABO'n shanee bu'aa uummata Oromootiif hin buufne uummata Oromoo salphise malee jechuun dhaadataa oolanii jiru. እነዚህ ኃይሎች የሁላችን ጠላቶች ናቸው። እነዚህን ኃይል ካደረግን በኋላ ጉዳዩን ቀጥታ የአማራና ኦሮሞ ካደረግነው የጠላት ፍላጎት ማሳካት ነው። ለአማራም ለኦሮሞም ጠላት ነው ብለን በጋራ ምንቆም፣ ለጉራጌም ለወላይታም ጠላት ነው ብለን በጋራ ምንቆም እንኳን እናጠፋዋለን። ሩም አንስጣቸው። Waraanni murna piipiin bobbaafame uummata nagaa haala suukkanneessaan ajjeesuutti fufee jira. Bitootessa 22 2021 godina Horroo Guduruu Wallaggaa ona Jaardeegaa Jaarte ganda Haaroo Kallachaa fi ganda Haaroo Uusoo keessatti barataa kutaa 12ffaa kan ta'e Gammachuu Moosisaa fi barattuu kutaa 4ffaa kan taate Boontuu Xiloon waraanni murna piipiin bobbaase rasaasatti roobsuun ajjeesanii jiru. Erga ajjeesaniis reeffa isaanii karaa irratti gatuun kan dhiisan ta'uu maddeen keenya nuuf gabaasanii jiru. Barataa Gammachuu Moosisaa fi Hiriyaasaa Taaddalaa Balaay kanaan dura bakka isaan qormaata qoramaa jiranitti qabuun hidhanii akka turanii fi barataa Taaddalaa Balaay haala suukkanneessaan ajjeesuu isaanii ni yaadatama. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduu namaaf qabnu kanuma sagantaa keenyaafan waliin turtii gaarii. Oduu injifannoo Obozoonii Giddugala Oromiyaa. Irreef gaachanni uummata Oromoo Obozoonii Giddugala gaafa guyyaa 23 ji'a 3 2021 diina irratti tarkaanfii fudhateen injifannoo haaraa galmeessee jira. Cibiraan Meettaa Bargaa lixa Shaggar ona Meettaa Walqixxee ganda Buuffaa Caffee jedhamu keessatti humna shiftaa murni piipii bobbaase irratti tarkaanfii fudhateen nama 25 battalatti yoo ajjeesu 20 ol madoo daddambii hin qabneen adabee jira. Shororkaa Oboon irraan ga'e irraa ka'ee hanga ammaa reeffa ishee kan hin kaafnee fi gara Minaareetti baqachaa jiraachuu ishee maddeen keenya nuuf gabaasanii jiru. Lola kana irratti bireenii 2, sinaayiperii 3, kilaashii 15 fi rasaasa lakkoofsaan hedduu ta'e booji'uun qabsoo bilisummaa Oromoof galii ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma sagantaa keenyaaf waliin turtii gaarii.